Wana agagadatul doloon isaa lagamee ture. Bakka qabsoo bare fi guddate dirrawaa keessa ture. Goosaa isaa ammoo Arsii Bahaa warra Sambooraa jalatti. Garuu abbaan kiyyaa ka eenyuti? Ka Oromooti. Ilmoo abbaa Gadaati. Eenyummaan beeku, amantummaan hin beeku. Islaama taa'ee garuu Oromoodhaaf dhaabbate. Ortodoksii taate, waaqeffataa taate. Tokkummaa maa jechuun yoo tokkummaa agaruu barbaade maa jechuun karaa bitaa keessan laala, karaa mirgaa keessan laala, if duuba laala, if dura laala. Amma gaafa yeroo abbaa kee awwaalti ni qofaa miti ka tokkummaa kana agarsiisuu qabu. Amma qofaa miti. Amma booda yeroo hundaatti tokkummaa keessa haa jiraannu kana booda. Yoo Oromoon tokkummaa fide Itoophiyaas tokkummaa fidaa beeka. Yoo Itoophiyaa tokkummaa fide yoo Itoophiyaa tokkummaa fide Afrikaas tokkummaa fidaa beekaadha. If danda'uu qabna. Dhiheenya tana waan alagaan nu goree beekteemi agarteemi bakka meeshaa keenya galchuu nurraa hin muran. Aangoo nu garsiisuudhaaf, aangoo isaan nu gubbaa garsiisuudhaaf. Saniifi ammaan tana if danda'uu qabna kana booda. Ikoonomii irraa wal obsuun, wal gargaaruun, wal qabuun. Yoo if kabajne namuu nu kabaja, addunyaa nu kabaja. Aadaa keenya irraa, addunyaa irraa waan nurraa baruu danda'anii waan hedduu jira. Garuu yoo if hin dandeenye guyyaa sana hin dhufu. Hanganumaan jaa kabajaan abbaa kiyyaa awwaaluu hafe teenyeeti tajaajila teenyee dhufu. Oromoo qaqqaadii babbareedoo ar'aantana asitti obboleessa keenya gaggeessaa isaa tirratti argamuun keenya nullee gaddisiisuu ammoo ni gammannaa katti gammannus hojiisaati. Isinirraa hin gabaabsaa dubbii isinitti hin dheeressu. Nuu jechuun amata dheeraa, amata hedduu, amata 35 ol qabsoo waliin goone. Yeroon ani isa beeku keessatti nuun takkaa firasaa warrasaa ilmansaa hin jenne guyyuu bilisummaa uummata Oromoo jaa nama mo'amee mataan qabamee jiraachuu danda'u miti. Daangaa Oromiyaa jaa, eenyummaa Oromoo jaa, afaan Oromoo jaa, aadaa Oromoo jaa. Kana keessaa waan tokko waan lama isinii tuqeetiin dubbii isinirraa gabaabsaa. Gaafa Xaaliyaan Rooma keessa wajji turre obboleessi kiyya ilmoolleen asuma wajji jira. Oofisa tokko kan United Nations dhayinee uuchee jedhanii nu ari'an. Gabbaheeti boo'ee nuu maaliif boochaa jennaani ani tanaan boo'u jedhe. Guyyuma tokko osoon addunyaa tanarraan deemne waajjira afaan Oromootiin dubbatu biyya afaan Oromootiin dubbattu silaan arkee nama jedhe. Arraanta nagaruu wanniin gammadu keessaa takka asuma jiran jaalli keenya gaggeessaan keenya hundinuu asuma keessa jiranii wanniin gammadu keessaa bara 1991tti poolis kibab gullallee gaafa waraana nutti bananii xiyyittiin mataa isaa gubbaa dabraa turte silaa gaafas du'ee arranoon waan ammaan tana harka kana hundan arkuu jechuudha. Asiin ga'uu isaatis ni gammadaa jechuudha. Obboleessi keenya akkuma reefu dubbannetti Xaaliyaanittis Oromoo falmaati nuti. Oromoo namni hin beekne tana alagaa hundatti himaa biyya keessattis
baandii xaaliyaanittis gadhaabnee eega uummata xaaliyaanillee naannoo keessan jiran Oromoon maal akka taate beeksifne booda achiin kanaa doktornee kanadaattis gadhaabnee Waashingtan diisittis kunnee ijoolleen teenya Oromoon keenya koominitiin cinaa dhaabbatanii gadhaabnee yeroo nuti as deebinutti faranjii fi namnoonni naannoo keenyaa hundinuu Oromoon maal akka fakkaatu Oromoon maal akka taate baranii jechuudha. Kana waan ta'ee jecha dhaamsa tokko kan nuuhoon yoo silaa arraan tana isteeja kanarra dhaabbatee dubbatee isiniin jiruun isiniin jedhee asumarratti dubbii xiyya raawwadha. Yaa Oromoo walitti hinaafinaa, amantii walin diiginaa, gandaan walin diiginaa, gosaan walin diiginaa jaatokkummaa jee dhiiroo waadaa nu seenaa Oromoon akka gargar hin baane waa hedduun nu hafataa. Kanumaan jechuu barbaada. Haga fedhellee ta'u namni hoggaa nama biraa deeme nama dhagayama. Ammoo akkuma reefu na dura dubbatametti nuuhoon hin duune nuuhoo beekaa baqaalee kutee nullee nu booda ijoolleen qaruuteen aartistoonni Oromoo kun dhufanii hojiin teenya har'allee yoon du'e sheenaan qabu jechuudha. Oromoo jiraadhaa, Oromoo wal jabeeffadhaa, Oromoo wal qabaadhaa, sabaa fi sablammoota biraatis kabajaa. Biyya kana keessatti nagaan jiraannaa jechuudha. Tanumaan barbaadaa galatooma. Qonnaa jirtu fayyaadha. Hunda dura dursee waliin dubbachuu fedhu maatii isaatii fi ilmaan isaatii fi Oromoota fuula biyya dura dhaabbatuu fi kan addunyaa keessa jiruu fi isaan malee warreen kabajamoo Dr. Nuuhoo Goobanaa jaalatan hundi baga sabrii isinii kennee jajjabaadhaan isiniin jaa. Qabsoo dhagaa akkanatti isin arguun kiyyaa waan hin gammadu. Nuuhoon ammaa miti gaafa Oromoon nuti Oromoo jettu waa xiqqoo turan. Isaan keessaanis akka waa ilaatti isaan waliin ture jechuudha. Bara kana miti 77 gaafa Jibuutiin bilisummaa argattu nuti Oromoon haqi xiqqoon achi jirru warra qoodarraa fudhatee baga gammaddan jeen. Mootummaan Jibuutii Hassan Guulee ol baheeti akka nuti bilisummaa fudhanne kanatti isinis gaaf tokko hojii jechuudha. Oromoonis gaaf tokko mirga keessan hirkattanii jiru jechuudha. Haa ta'u immoo amatatti aanu haalli sun jijjiirameeti namoota qaqqabuu eegalan jechuudha. Isa suni egaa qabsoon kun yoo tokko malee fuulduran deemtu. Oromoo wal jala deemu, walii abboomuun, wal hubachuun barbaachisaadha. Kanaaf Nuuhoon gaafa sunis umriidhaan xiqqoona dura jira. Haa ta'u anis akka nama tokkootti qabsoodhaan waan waliif yeroo dheeraa kana 77 hoggaan jiru akka faranjiitti isarraa jalqabnee walumaan jiru. Suudiittis qabsooleen nuti goone gaafa mootummaan impaayera Itoophiyaa Oromoo dura dhaabbachuu turte sun kan footoo keenyaan nu barbaadan nuti immoo isaan dura dhaabbannee falmaa turre jechuudha. Isa kan gaarra obboleessa kiyya dhabuun na gaddisiisa. Isa immoo irraanfachuun mootummaan isaa taatu uummanni Oromootis haa ta'u qabsaawaa gaafa humaan jirre akkasitti ifaajjee guddaa kana godhe irraanfannee akkanatti kumaatamaan har'a wanni keenya kunillee haana gammachiisu malee keessa immoo na gaddisiisa. Kanaaf isinitti hin dheeressu seenaan isaa Nuuhoon dheertuudha. Aartist Nuuhoo qofaa miti aartist Dr. Nuuhoo Goobanaati. Isa kana isinitti hin dheeressu ol dheeresse immoo keessa miira biraa keessaan seenaa galatumaan isin jedha. Mee bakka jirtanitti hundi keessan wal qabadhaa. Wal qabadhaa bakka jirtanitti. Harka wal qabadhaa bakka jirtanitti. Bakka jirtanitti harka wal qabadhaa. Gonkumaa addaan hin baanu. Hin qoodamnu. Qoodan qeeballu. Amantaan addaan qoodamnee wal hin dhiibnu.
biyya keenya misooma fi tokkummaadhaan gara fuulduraatti oofna. Wallaalaa keenya Rabbi nu haa beeksisu, beekaa keenya Rabbi nu haa bulchu, ilma keenya jannatatti Rabbi nu haa simatu. Galatoomaa taa taa.